Beeytu beeyti malee saree ija hin huulan jette Oromoon hoggaa maqmaqtu. Mana murtii gurraachaa seenuun nama hin dhibdu bahuutu nama dhiba malee. Namootni amma dura mana murtii gurraachaa keessatti qunxuuxamanni beeytan maqaa isaanii asirratti dhawee isiniif deebisuu hin barbaadu. Garuu tokkoon keessaa isinii dhawa akka fakkeenyaatti. Caffee Raammis. Amma dura mana murtii gurraachaa keessatti qunxuuxaa akka malee qunxuuxameeti ture. San arra maaltu asirratti kaasuu barbaachise yookaan maaliif kaafte jettee yoo kana gaafattu taate waan hin kaaseefii jira. Yeroon inni qunxuuxamu san proogiraamni addaa qopheeffameeti dure san dura. Kutaa takkaffaa, kutaa lammaffaa maal akka inni dalaguu ture. Wantoowwan adda addaa piraayiveetii fi waan nama sodaachisu hedduu takkaatu jiraachuu ture. San ammoo harka kanneeti jalaa bahe Caffee Raammis. Manni murtii gurraachaa hoggaa ati harka kannite harka kannuu keessanii wajjin daangaa sittiin dabru achitti irraa dhaabne waan silaa ilaa hanga umrii isaa hanga inni qabirrii seenutti isa qaanfachiisu ta itti gabbaasuu turre san eega inni harka kanne booda achitti irraa dhaabne. Dubarra immoo haala kamiin itti deebi'e mana murtii gurraachaa irratti jechuun kee hafan qabu. Itti deebi'e akka malatti if ciniine if laaleesse. Insha Allah qaceellotti ciniinamuudhaaf jiraata asirrattis ragaalee adda addaatii fi waan adda addaa qabatee manni murtii gurraachaa dhufeeti jira. Eenyu mana murtii gurraachaa keessaa isa haa baasu? Caffee eenyu mana murtii gurraachaa harkaasee haa fuudhu? Ta'ubadhu daddabi osoonii fi balaan gadi hin dhoone. Hoggaa ati suufa uffattee babbareeddee hohofaltu namni akkuma gubbaa kana sise heebar. Lakki dubbiin akkasii miti waa hedduutu jira. If eegi. Manni murtii gurraachaa kaduriin wal adda. Kun irra ibidda, irra badaadha. Dubarraan tana qophii mana murtii gurraachaa keessatti wanni nuti qopheeffannee dhufne daawwattootaa fi hordoftoota. Ituu dhugaatii fi ituu dharaa. Ani ituu dhugaatii fi ituu dharaa hoggaan jiru ituu lamaa jira jechuu fadheetii miti. Warra ituu ifa fakkeessuu jira ituun dharaa tame waan jedhu introo gabaabduu tana booda walitti dachaana na waliin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota kan daawwachaa jirtan mana murtii gurraachaa kan yeroo dheeraadhaaf isinirraa badee ture amma qilleensa irratti deebi'eeti jira. Wanni inni deebi'ee namoo waan ajaa'ibaatii fi waan dinqisiisoo tan dur daraniiti. Tan duriin daraniiti. Taantu taan daranii akkuma ja'anitti tunis taan daranii. Qophiin ta duriin adda. Qophii teenya ta'arraa tana keessatti daawwattootaa fi hordoftoota akkuma mata duree irratti agartanitti ituu dhugaatii fi ituu dharaa jetti. Laata dhiiroo ituun tun lama jechuun kee hafan qabu lakki ituun takka tokkichi ituu ilma murawwaati. Murawwaan kabareentooti. Ituun 10 dhale kurnan isinii lakkaa'uudhaaf hin dhufne akka 10 dhale namoonni beeka. Ituu tanaa miti taniin ambaan. Ituu takkaatu jira. Ta iturra itoomuu feetu. Ituu takkaatu jira tan iturra itoomuu feetu. Tan seenaa haaraya barreessuu feetu. Tan seenaan barsiisa jettee onlaayina gubbaa deemtee u'udaantu. Eenyu laata dhiiroo isaanowwan kun waan ja'anis kallattumaaniin viidiyoo tana keessatti isiniif ibsuudhaaf jiraadha. Daawwattootaa fi hordoftoota. Wanniin isiniif dhaabu mana murtii gurraachaa hin seenin akkatti bahaniitu nama dhibaa. Mana murtii gurraachaa hin dhufin akkatti baatuutu si dhibaa. Mana murtii gurraachaa hulaan isaa takkittiinis tan haqaati. Hulaa haqaatiin baata.
hulaa dharaatiin seenite. Duba daawwattootaa fi hordoftoota onlaayina kana gubbatti ijoollee takka yookaan jara tokkootu dhufe kan maqaa ituutiin if yaamu. Kan maqaa ituutiin if yaamaa obboleeyyan afran qalloo fi ituu addan diiguudhaaf marxifatee garaa hidhatee dhufe. Jara kana mandubbee isaanii qorannee inumaatu akka gariin gartee Amaaratti galuus hubanneeti jirra. Akka gariin Amaaratti galuus hubanneeti jirra. Ituu osoon ta'in warri ituu diiguu afran qalloo wajjin adda diiguu deemu kun jechuu barbaanneeti. Duuba daawwattootaa fi hordoftoota ituun Hamzaaf maali? Hamzaanoo ituuf maali? Waan jedhu waliin laalla. Ituun Hamzaadhaaf ilmaan adeerraniiti. Adeera kiyya murawwaatu dhale. Murawwa akkamisii adeera yoo jette qalloo wajji obboleeyyan abbaa tokkooti bareentoo waliin dhale. Namni ituu arrabse na arrabse. Namni ituu tuffate na tuffate. Namni ituu dhawees na dhawe. Akkasittiin beeka. Hamzaan ituudhaan malee Hamzaa ta'uu hin danda'u. Ituunis afran qalloodhaan malee ituu ta'uu hin dandeessu. Warri immoo jara kanaan adda diiga je'ee deemu tokko isaan keessaa gurbaa tokko kan wallisaa ta'uu fadhee walleelleen bakka gahuu diddee fi beekamuu dhaabe. Eenyunni? TikTok kana gubbaa dheenee waliin laalla. Jaarraa 15ffaa Oromoon walitti qabame. TikTok kana gubbaa dheenee waliin laalla. Maqaan isaa akkamitti diina kana ofirraa dhoofuu dandeenya? Qalbeessaa Muhammad Car qalbeessa laki anaa miti. Ani jibbansaaf jechaan jiru akkuma inni itti barreeffate as gubbaa laale. Qalbeessaa jechuu feeteeti. Qalbeessa hoggaa jettu qalbeessaa jechuu feeteeti. Qalbeessa Muhammadis akkatti hin barreeffamu, qalbeessaanis akkatti hin barreeffamu. Duuba warra gartee barnoota kutaa afuritti dhiise akkatti barreessu hin beeyneetu as gubbaa seenaa ituutiin heema je'ee dhufe asirraa haasa. Duraan dursee maqaa isaa akka itti barreessan baruudha qaba takkaffaa. Duuba nama kanaatu ituu tokkomsuudhaaf dhufee jechuudha. Ituun isa dura tokkomtee jirti. Ituun isa dura wal qabattee jirti. Ituun isa dura cimtee jirti. Isa namni isa ergate eenyu akka ta'e maal akka ta'e hin beeynu eessarraa akka dhufe. Ganaadha waan inni ta'e akkuma reefu jenne sanitti ka isinii gabbaasuu teenyu. Duraanuu Oromoorra Oromoomuu feetuutu lallabee wawwacaa ja'an. Tanaaf ta maqaa isaarraa hoggaa gad dabarre. Duuba inni kun tokkoffaa irratti wanni inni mormu harargummaan ani bakka nan buutu ja'a. Isaa fi warra akka isaatiifis deebisaan arra viidiyoo tana keessatti kallattiidhaan kennamuudhaaf jiraatti daawwattootaa fi hordoftoota. Laata dhiiroo dhugumatti maqaan harargee kun bakka nan bu'u jechuudhaaf dhufe moo kana jala dhukatee waa dalaguudhaaf dhufe waan je'uus waliin laalla. Inni immoo itti gaafatama gartee jaarmee Kuraa Galaan keessaa tokko. Waraqaa jaarmee Kuraa Galaan keessatti miseensa isaatiin aanaalee harargee bahaa fi lixaa ja'an. Miseensi kun jecha harargee ja'amu kana waa kan balaaleeffatu natti hin fakkaatu. Asirrattis na waliin laali. Dhaabbata tola ooltummaa Kuraa Galaan. Kuraa Galaan የበጎ አድራጎት ድርጅት Kuraa Galaan charity organization. Oofeeti bakka tana keessaa wanni si garsiisuu fadhee waraqaa tana keessatti wanni si garsiisuu fadhee godinaalee Oromiyaa kanneen akka Baalee Bahaa, Harargee Lixaa, Carcar, Harargee Bahaa jecha Harargee jedhamu kana takkaffaa jaarmeyni kun akka ifiifuu barreeffachaa jiru quba qabaadha. Naa qabe.
eega hagana jenne booda jaarmee kana qofa osoo hin ta'in bakka biraatti illee haasawa isaan geggeessaniitu jira. Lammiin takka Oromoon gumaache qabnu fakkeenyaaf warra asirratti ilaaltan kun gootota ituun Oromoof gumaachite. Gootota Oromooti. Gootota ituu qofaa miti. Warreen kana fakkeenyaaf hundee sheekaa nama jedhan kana obboleessaa dhalootaa asuma keessa jira. Mee amma muqaddameessi jira. Oolfani. Amma muqaddama keenya. Namni kun obboleessa nama kanaa. Nama kana jechuun warra qabsoo bilisummaa Oromoodhaatu ture. Warreen lamaan kanaatu qabsoo qaanqee bilisummaadhaa Oromiyaa keessatti yeroo duraatiif billi godhee ammoo warra kanaa hundee sheekaa kanatti ispeeshaalii hundee sheekaa warri Shawaadaa gamta akka beekan gaafidha. Warri Libaabura gamta akka beekan gaafidha. Warri Wallaggaa gamta akka beekan gaafidha. Nummaan Harargeenu booressee qabsootu waa gamta akka beekan gaafidha. Naa galatoome. Duraan dursee hundee namni hin beekne hin jiru. Hundee jechuun nama gartee Dr. Ali Birraan Rabbi jannataan haa qananiisu faarse. Hundeen faaya kiyya anaaf. Hundeen anaaf faaya. Hundeen anaaf ittiin dhaadadha. Hundeen anaaf nama na utube. Hundeen. Namni hundeen jaalanne dhugumatti afran qalloo hin jaalanne. Duuba obboleessi keenya kun haa galatoomu jecha bareedaadhaan hundees ibsee obboleessa hundee kanallee arguudhaaf gammadeetiin jira. Kabajaa fi jaalalaan siif qaba obboleessa hundeedhaa kan nama viidiyoo kana keessatti arge. Wanni isin garsiisuu fadhu obboleeyyan keenya waan kana godhaa jiran silaa arra taate wajji hirmaadheetii waan kana gammachuu wajji qooddadha. Dhageeffadhaa jecha gartee inni itti fayyadamu. Warreen lamaan kanaatu qabsoo qaanqee bilisummaadhaa Oromiyaa keessatti yeroo duraatiif billi godhee ammoo warra kanaa hundee sheekaa kanatti ispeeshaalii hundee sheekaa warri Shawaadaa gamta akka beekan gaafidha. Warri Libaabura gamta akka beekan gaafidha. Warri Wallaggaa gamta akka beekan gaafidha. Nummaan Harargeenu booressee qabsootu waa gamta akka beekan gaafidha jechuudha. Maal jee nummaanuu harargeenuu jecha kana itti amanan obboleeyyan kiyya ka'ituudha. Khalaas. Amma wanni inni adda isinii baasuu fadhe bakka tanatti warri gartee jecha harargummaa kana jala dhukatee waa godhuu deemu akka obboleeyyan keenya ka'ituun tahin hubadha. Addanaa baasaa deemaa dubbii. Maal jee nummaanuu harargeenuu eenuti harargeedha. Ammoo obboleeyyan ilmaan abbaa tokkorraa waliin dhufe. Eenyu bareentorraa waliin dhufan abbaan kiyyaa fi abbaan ituutiis. Waliigallee daawwattootaaf hordoftoota chinnaa qaba. Hin dagatina. Jecha harargee ja'amu kana bakka itti godhuu deemna arra. Bakka itti godhuu deemna. Isaan ammoo maal kana jalatti akka dhukatanii maal akka godhaa jiranis waliin laaluu deemna. Dubbiin bakka jirtuun adda isinii baasuu deema. Onlaayina kana gubbatti hin dararina. Dubbiin dubbee ajaa'ibaati. Okay. Obboleeyyan keenya warri lafa jiran akka isaan gartee waan kana ittiin fayyadaman yookaanuu jecha harargee ja'amu kana itti bulaa jiran asirraa argaa jirraa quba qabaadha. Laata dhiiroo wanti waxaxeen as gubbaa deddeemtu tun eeysaa harargeen bakka nun buutu jechuu tana fide ani harargee miti. Jechuu eeysaa fide. Dhugaadha abbaan keenya ka hararge ja'amuun jiru abbaan keenya ka carcar ja'amuun jiru maqaa lafaati lachuu harargeenis maqaa lafaati carcaris maqaa lafaati. Gurabanii dhageeffadhu. Hayyee isinittiin dheeradhu. Gama ragaa birattiin isinii dabra daawwattootaa fi hordoftoota. Ragaan biraa. Gama ragaa birattiin isinii dabra. Ragaan biraa sooreessa, baheessa, gameessa, gootaa fi leenca jaarraa abbaa gadaa yeroo inni jecha harar ja'amu kanatti fayyadamu laalaa na waliin. Islaamaa bilisummaa Oromiyaa dhumarratti dhaamsa uummata Oromoof dabarsitan yoo jiran. Wanninyu yaa Oromoo Shawaa, yaa Oromoo Walloo, yaa Oromoo Wallaggaa, yaa Oromoo Libaabur Jimmaa, Tagujii Booranaa Baalee Siidaa, yaa Oromoo Harar. Cabdee fufte. Maal jee? Yaa Oromoo Harar je yaa Oromoo Harar dhageeffadhu. Yaa Oromoo Harar. Harar je yoom harargee je jechuun kee afaan qabu. Lakki.
Harari jechuun harargee jechuudha. Harargee jettanii itti barreessitan gee hin beeynu nuti. Akki harari itti barreeffamtu akkana, akki itti geen barreeffamtu immoo harargee jenna malee harargee hin jennu nuti. Akkuma amma isin dhageessan sooressi jaarraa abbaa gadaa hoggaanii fi kutaa harar ji'u kana namootan garii jechuudha dandeeyan. Harar je'e malee harargee hin jenne jechuu dandeeyan. Harar bakki jedhamtu kutaan harar jedhamtu addunyaa gubbaarra ni jirti. Yoonii fi harargee hin tahini ala mee wal haa gaafannu. Lakki kutaadha san. Kutaa Oromiyaa tan harar hoggaa jiru. Okay, namootan garii maaliif gee hin fidinii jaa? Gee jechuun afaan keenyaa miti warri jiru kun takkaatu gee hin jenne harargee jenne malee harargee jenne malee takkaa gee hin jenne. Geeyin afaan keenyaa miti jettanii warri mormatan harar jechuun akkuma gartee sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi jannataan isaa haa qananiisu kutaa harar je'e sanitti kutaa hanga gartee jogolaa san qofatti hin fudhatina. Hanga jogolaa san qofaa miti. Fakkeenyaaf amma Muhammad hoggaa inni hoggaa gabaabsinu maammee jennaan kutaa harar akkasuma jechuudha malee harargee diddaadhaaf miti. Okay, hayyee sooressi jaarraa abbaa gadaa harargee hin jenne yoo jettan namootan biraa hayyoonni gurguddaan warri gartee akka sooressa jaarraa abbaa gadaa yoonii fi harargee isaanii je'u finne hoo akkam jettan yoo jenneen lakki isaaniif hin galle jechuu deeman. Duuba gartee jarri kun jara oromummaaf nurra dhimmamuu ture, nurra quuqamuu ture, nurra dhiigatti kafale, nurra yerootti kafale. Jarri kunuu harargeen nu rakkisee nurraa haa jijjiiramuu hin jenne jechuudha daawwattootaaf hordoftoota. Okay, meegaa hayaa namootan garii sooressi jaarraa abbaa gadaa harar qofa je'ee warri falmu ni jira. Haya mee waliin haa laallu shayni keenya jaalatamaan tokkichi afaan oromootiin dura quraana fassare maal akka jee waliin haa dhageeffannu. Biyya harar bahaa harargee bahaa dhaqee akkasitti gaa waan barnootaa baradhee. Biyya harar bahaa harargee bahaa jee anaatu je'e sheekha keenyaatu je'e. Rabbi jannataan isaa haa qananiisu caalima nama isa gitu haga ammaatti namni hin harkatin jechuudha. Okay, isa qofaa miti warri amma lubbuun jiru hoo kaja'u ni jira jechuun keessan afan qabu ulamaa'ii teenya gurguddoo warra akka Sheekh Muusaa Su'aalaa fa'aa maal ja'an laata dhiiroo na dhageeffadha. Keenya akkasuma immoo itti gaafatamaa gamtaa ulamaa harargee bahaa seenna'aa akkasuma ammaasi muftii caffee Oromiyaa akkasuma ammaasi harargee bahaa seennaa hoggaa jaan harargee jecha juu kana ati kaarraa an harargeen bakka nan buutu jedhu kuni jara kanarraa jechuun simiite eessarraa akka simiite harargeen tun harka qabdi moo miila qabdi moo si dhoyte moo qawwee ableen si dirte moo naaf hin galle dubbiin achiif hin deemtu quba qabaadha hayyammallee itti naa oofa. Sheekha keenya jaalatamaa fi kabajamaa Bukaarii zamanaa Sheekh Ahmad Watarhoo maal ja'a waa'ee harargee kanarratti. Arsii ni jira, Jimma ni jira, Harargee ni jira. Harargee qagadhii haa ta'u Sheekh Ridwaan tokkoo fi Sheekh Mazzabuurii gaa'ii kaan kun arsii. Okay. Duuba hayya daawwattootaa fi hordoftoota ulamaa'ii gurguddoo hayyoota gurguddaa ummata bebbeekoo gurguddaa kana osoo hin miidhini waxaxee asirra deddeemtu tana harargee jechi jedhu kun miidhe dhiiroo mee nutti himaanuu isinirraa tumaa jecha harargee jedhamu kana eessatti isin miidhe dhiiroo kuni maqaadha maqaa kana yoo Minilikiin nuu baase marreen nuu baase ebaluun nuu baase warri jedhu tokko ni jira seenaa mee isinii dhiiraa seenuma takka seenaa takka fidaa tan gartee maqaa kana hiika kana qaba Minilik afaan kanaan baasee jettan hin qabdan. Amma dura gartee dubo namootan asirratti waliin wanni jenneetu jira. Warri abbootiin keenya takaleessaa odoo waliin qabne isaan kun odoo warra haani odoo warra maqaa harargee juu kana yaamne namni isaan keessaa maqaa kana beeku ka'uu waatu ni jira. Caamanu oo jeeni owwaata jechuudha yookaan yaa harargee jetteeni. Ni owwaata bakarwa jaamanu bakarwaare ni owwaata wadaay galmoo korbo sani owwaata yaa li siree mucee la fuula rabbi isaanii taatolu isaanii ni owwaatani yoon awwaanne haa maqaa keenya ammoo maqaa keenya amta jiru asumaan waa jalqabnu. I still
you. By the way, Hararge Makanjo Okune, Warafago at Dubat Sani Mitinam Sani Asikumbe. No, God! Hararge La Koisawara Europa Berpula Sagal Afutami said Dura Hararge one Nijan Turtenam Nijo Bampedazabo.